Hayyee kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota keenya barnoota keenya guyyaa har'aa kan kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaannee jirra. Barnoota afaan Oromoo kana kutaa tokkoffaasaa kan hin baratin yookaan hin daawwatin yoo jiraattan tooruma YouTube kana irraa yookaan toora YouTube Sabaafan irraa kutaa tokkoffaasaa yoo barattan gaariidha. Maarree barnoota keenya guyyaa har'aatiin akkuma waadaa gallee turre baay'ina sagaleewwan dubbii afaan Oromoo fi seerota bu'uuraa afaan Oromoo kan waliin laallu ta'a jechuudha. Maarree kallattumaan gara barnoota keenyaatti gaafa dabarru mata dureen barnoota keenya guyyaa har'aa sagalee kan jedhudha. Sagaleen akka addunyaa kanaatti bakka gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Isaanis sagaleewwan dubbii fi sagaleewwan biroo jedhamu jechuudha. Sagaleewwan biroo kan nuti jennu kanneen lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyiin yookaan mukaaf mukni dhagaaf dhagaan walitti bu'uudhaan akkasumas sagaleewwan bineensonni yookaan lubbu qabeeyyiin dachee kanarra jiraatan dhageessisanii fi sagaleewwan maashinoota garaagaraa dabalatee warreen kun sagaleewwan biroo jedhamu jechuudha. Inni kan biraan sagaleewwan dubbiiti. Sagaleewwan dubbii jechuun immoo kan afaan keessatti dhimma itti baanu yookaan itti fayyadamnudha. Isaanis kan nuti afaan keessatti ittiin barreessinuu fi ittiin dubbisnu ammoo sagaleewwan dubbii jedhamuudhaan beekamu. Maarree sagaleewwan dubbii afaan Oromoo waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Baay'inni sagaleewwan dubbii afaan Oromootti osoo hin darbin dura sagaleewwan dubbii afaan Oromoo bakka gurguddaa lamatti qoodamu. Isaanis sagaleewwan dubbachiiftuu fi sagaleewwan dubbifamaa jedhamuun bakka gurguddaa lamatti hiramu yookaan qoodamu jechuudha. Sagaleewwan dubbachiiftuu kun baay'inaan 5 gaafa ta'an isaanis a, e, i, o fi u jedhamu jechuudha. Inni kan biraan sagaleewwan dubbifamaa afaan Oromooti jechuudha. Sagaleewwan dubbifamaan afaan Oromoo ammoo walumaa gala 24tu jiru jechuudha. Isaanis baadhaa hanga hudhaatti warri jiran walii galli isaanii qubeewwan dubbifamaa yookaan sagaleewwan dubbifamaa 24 ta'u jechuudha. Sagaleewwan dubbachiiftuu 5 fi sagaleewwan dubbifamaa 24 qabna jechuudha. Afaanni Oromoo walumaa gala sagaleewwan dubbifamaa fi dubbachiiftuu 29 qabna jechuudha. Kana qofadhaa eeyyeen egaa afaan Oromoo keessatti barreessuuf dubbisuudhaaf jecha yookaan immoo hawaasa keenya waliin jiraachuudhaaf sagaleewwan ergisaa qubeewwan dubbifamaa ta'an yookaan sagaleewwan dubbifamaa 5 ergifannee itti fayyadamna. Innis paa, vaa, zaa, tsaa fi yaa yoo ta'an sagaleewwan dubbifamaa 5 kan ammoo ergifannee itti dhimma baana jechuudha. Maarree baay'inni sagaleewwan dubbii afaan Oromoo 29 yoo ta'u kanneen nuti ergifannee itti fayyadamnu ammoo 5dha. Walumaa galatti egaa afaan Oromoo keessatti yookaan immoo afaan Oromoodhaan barreessuudhaaf dubbisuudhaaf sagaleewwan dubbii nuti itti fayyadamnu ergisa dabalatee garuu 34 ta'u jechuudha. Maarree egaa baay'inni sagaleewwan dubbii afaan Oromoo keessatti itti fayyadamnu 34. Kanaaf egaa baay'ina sagaleewwan dubbii afaan Oromoo waliin ilaallee turre jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo seerota bu'uuraa afaan Oromoo waliin laalla jechuudha. Seerota bu'uuraa afaan Oromoo. Eeyyeen egaa seerota bu'uuraa afaan Oromoo kan nuti jennu immoo seerota baay'ee barbaachisoo ta'an jechuudha. Seerota kanas seerota 4 kan waliin laallu ta'a jechuudha. Seerota bu'uuraa afaan Oromoo kan jennu afaan Oromoo keessatti qubeen dubbifamaa qofaasaa hiriiruun yookaan qofaasaa dhaabbachuun hiika kennuu hin danda'u jechuudha. Kana gaafa jennu qubeen dubbifamaa qofaa isaa hiriiree yookaan dhaabbatee hiika kennuu hin danda'u. Fakkeenyaaf sagaleen qubeen kun sagalee hin qabu jechuudha. Baa jennee waamuu dandeenya. Baan garuu maqaa qubee kanaati malee sagalee qubee kanaa miti jechuudha. Maa jechuu dandeenya. Maan maqaa qubee kanaati malee sagalee qubee kanaa miti jechuudha. Maaliif yoo jettan baan sagaleen isaa isa kanadha. Baa maan sagaleen isaa isa kanadha. Maa jenna waan ta'eef sagaleen isaa dubbachiistuu waliinidha jechuudha. Dubbifamaan qofaa isaa dhaabbatee sagalee hin qabu jechuudha. Kana gaafa jennu
dubbachiistuun dirqama bira jiraachuu qaba jechuudha. Hiika qabaachuudhaaf jechuudha. Garuu seerota afaan biraa keessatti gaafa laallu kanneen akka afaan Ingilizii keessatti gaafa laallu dubbifamaan walitti aanee yookaan dubbifamaan qofaan barreeffamee akka inni hiika qabaatu yeroo darbe jechoota muraasa fayyadamnee ilaallee turre. Fakkeenyaaf sky, fly, cry gaafa jennu jechoonni kanaa fi kan kana fakkaatan dubbifamaa qofaan barreeffamaniitu hiika kennu jechuudha. Afaan Oromoo keessatti garuu dubbifamaan qofaasaa dhaabbachuudhaan hiika tokkollee kennuu hin danda'u. Seerota bu'uuraa afaan Oromoo keessaa inni lammaffaan jechi afaan Oromoo dubbifamaa lamaan jalqabuus xumuruus hin danda'u jechuudha. Jechi afaan Oromoo dubbifamaa lamaan jalqabuus xumuruus hin danda'u. Akkuma yeroo darbe ilaallee turre fakkeenyaaf jecha ispoortii jedhu gaafa ilaallu dubbifamaa lamaan barreeffamuu jalqabe dubbifamaa lamaanis xumure. Afaan Oromoo keessatti garuu dubbifamaa lamaan jalqabuus xumuruus hin dandeenyu. Yeroo tokko namoonni baay'een jecha dhadhaa jedhu kana jecha dhadhaa jedhu akka wantanni dubbifamaa lamaan jalqabeetti yaadu. Garuu jechi dhadhaa jedhu kun dubbifamaa lamaan hin jalqabne. Daafi haadhaan jalqabe osoo hin taane qubee dachaa dhaadhaan jalqabe. Qubeen dachaa dhaan kun immoo qubee lama osoo hin taane qubee tokkodha jechuudha. Fakkeenyaaf shan gaafa jennu qubee dubbifamaa lamaan jalqabe osoo hin taane qubee dubbifamaa tokko qofaan jalqabe. Sababni isaa shan kan jedhu kana qubee shaadhaan jalqabe malee saafi haadhaan hin jalqabne jechuudha. Shaa waan ta'eef kanaaf iyyuu kanaan illee dogoggoruu hin qabdanii jechuudha. Inni kan biraan dubbifamaas ta'e dubbachiistuun lamaa ol walitti aanee barreeffamuu hin danda'u. Afaan Oromoo keessatti jechi dubbifamaa lamaa olii fi dubbachiistuu lamaa oliin barraa'u tokkollee hin jiru. Fakkeenyaaf afaan Ingilizii keessatti biiroo jennee gaafa barreessinu yookaan biiroo gaafa jennu akkasumas beautiful gaafa jennu gosa garaagaraa walitti aananii barreeffamu jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo keessatti dubbachiistuus ta'e dubbifamaan lamaa ol gonkumaa walitti aanee barreeffamuu hin danda'u. Inni kan biraan dubbachiistuu gosti garaagaraa lamas walitti aanee dhufuu hin danda'u jechuudha. Jecha afaan Oromoo keessatti dubbachiistuu gosa garaagaraa lama gonkumaa walitti aansinee barreessuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf sagaleewwan akka A fi E, O fi I, U fi A gonkumaa walitti aansinee barreessuu hin dandeenyu jechuudha. Afaan Ingilizii keessatti garuu fakkeenyaaf biiroo gaafa jennu akkasumas beautiful gaafa jennu dubbachiiftota gosa garaagaraa lamaa oltu walitti aanee barraa'a jechuudha. Afaan Oromoo keessatti garuu dubbifamaan amma gidduu isaanii hin jiraannetti dubbachiiftuun gosti garaagaraa lama walitti aananii barreeffamuu hin danda'ani. Fakkeenyaaf ta'e yoo jenne jecha ta'e jedhu yoo barreessine ta'e kan jedhu keessatti dubbachiistuun gosti garaagaraa lama walitti aane hin jiru. Maaliif hudhaatu gidduu jira. Hudhaan immoo maalidha jenneerra dubbifamaadha jenneerra. Kanaaf iyyuu hudhaan immoo dubbifamaa waan ta'eef dirqama dubbachiistuun gosti garaagaraa gaafa isaan walitti dhufan hudhaatu gidduu seena. Hudhaan immoo dubbifamaa waan ta'eef dubbachiistuun gosti garaagaraa lama walitti aanuu hin danda'u jechuudha. Maarreegaa guyyaa har'aa kan waliin laalle sagaleewwan dubbii fi seerota bu'uuraa afaan Oromoo ture. Maarree kutaa sadaffaa yookaan kutaa itti aanu keessatti ammoo haala barreeffama afaan Oromoo yookaan dheerachuuf gabaabbachuu sagalee fi jabaachuuf laafuu sagalee tartiibaan kan waliin laallu ta'a jechuudha. Kutaa sadaffaadhaan hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Toorri yuutuubii Sabaafan aadaa, afaan, eenyummaa, qabsoo jireenyaa, seenaa goototaa, jaalalaa fi bu'aa bahii jaalalaa isin bashannansiisaa, isin barsiisaa. Keessumaa keessattuu afaaniif aartii uummata Oromoo guddisu cimee kan hojjetudha. Toorri yuutuubii Sabaafan afoolaaf ogbarruu Oromoo bifa ajaa'ibaan isiniif dhiyeessaa. Namoota afaan Oromoo baruu barbaadaniifis barnoota bifa adda ta'e ni kenna. Yuutuubii kana subscribe, like, share gochuun hiriyoota keessan qaqqabsiisaa.
Maarree saabbaan gaafa cabse hormi ija jaamsa. Kanaafuu afaaniif aadaa keenyaaf dursa haa kenninu. Toorri YouTube Sabaafan isin bashannansiisa, waa hedduu isin barsiisa. Maarree qoosaa yookaan koomeedii, diraamaa gaggabaabaa, baacoo, walaloo, seenaa dhugaa ajaa'ibsiisuu addunyaa kana irratti ta'an isiniif dhiyeessa. Kanaafuu toora YouTube Sabaafan like, share, subscribe gochuun hiriyoota keessan qaqqabsiisa.